Dear trainee, welcome to Kesson Academy. Today, I'm gonna teach you asking someone's name. Baga Karanagaan Kesson Academy dhuftan. Har'aa kana ka barachuu deemnu nam tokko maqaa akkamitti gaafannaa, akkasuma illee yoo namni nu gaafate immoo akkamitti deebii kennina ka jedhu laalla. Barnoota baay'ee barbaachisaa beginner irraa kaanee hanga sadarkaa advaansii baranna. Hordofaa ardeebuudhaan yaa jalqabu. Asking someone's name. Nama wayii nam maqaa gaafachuu. Nama ta'e wayii maqaa yogguu gaafannu ibsamoota afaan Ingiliffaa keessaa kanneen keessaa ka barbaanneen gaafannaa jechuu. Kanaafuu nin jalqaba. Expressions for asking someone's name. Ibsamoota nam tokko maqaa isaa karaa ittiin gaafannuuf formaalii fi informaalii qabaas keessatti bal'ina isaa wajjin ilaala. The best keessattuu filatama ka jedhame what is your name? What is your name? Yogguu pronounce godha warri alaa what is your name? Or what's your name? Or what is your name at the best? Kanaafuu isin haala salphaatiin qabachuu qabdan. What is your name? What's your name? What's your name? What is your name? Qabachuu qabdu. Simple and direct, suitable for most situation. Kun baay'ee salphaa fi iddoolee hedduutti kan itti fayyadaman keessaa isa kanaa jechuun. Lammaffaa. Could you tell me your name, please? Kun baay'ee kabaja ka qabu jechuu baay'ee kabaja ka qabu keessattuu interview irratti. Could you tell me your name, please? Could you tell me your name, please? Yogguu suuta dubbisnu jechuudha. Could you tell me your name, please? Kun immoo tuyuu ka fayyadnuuf polite and formal, often used in professional or formal setting. Kun baay'ee kabaja ka qabu akkasumallee bifa formal bifa kabajaa ta'een kan itti fayyadamnu jechuudha. Inni itti aanu what is your name? Ka tokkoffaa saniin tokkumaa jechuu gabaabbatee barraa'e malee. Inni biraa I would like to know your name. Kana jechuun hiika isaa yeroo kana irra deebi'a. Kun I would like to know your name. Maqaan kee eenyu? Maqaa kee baruu fedha. Eenyu jedhamta jechuudha. Kanaafuu I would like to know your name. 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 Jettanii dubbisuu dandeessanii jechuun maqaa kee eenyu maqaan kee baruu fedhaa jechuun. Inni itti aanu may I know your name? Eenyu jedhamta? Maqaa kee haa baruu? Maqaa kee baruu fedhaa jechuun kunillee may I know your name? May I know your name? May I know your name? Maqaan kee eenyu? Maqaan kee eenyu jedhamta? Maqaa kee baruun fedhaa jechuu kan isaa. Kan itti aanu what name do you go by? Eenyu waamamtaa yookaan eenyu jedhamtaa jechuudha kunillee keessattuu kun ka fayyadamnuun maqaa slightly more casual and can be used if you are trying to find out a nickname or preferred name. Maqaa ati moggaafattee yookaan ati filattee kana jedhan fakkeenyaaf namni maqaa ofii baafata ka isaa san odoo jiru warri baaseef odoo jiru ka biraa ka social media irratti ittiin beekamu sun akkasii sana jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti isin hubachiisa wanta kana. Aslii ka jedhu fakkeenya Asladdiin Muhammad. Asladdiin maqaan isaa original Asladdiin miti. Kanaafuu fakkeenyaaf what name do you go by? Maalidhaan beekamtaa? Maqaa kamiin waamamtaa yogguu jedhaniin amma Asliin maqaa isaa originala sanarra osoo hin taane kan ittiin beekamuun Aslii kanaan beekamaa jechuudha. Like what name do you go by? Yogguu jenne maqaa akkasii sana jechuun itti moggaafanne. Or do you have a name you prefer? Kun immoo tuyuu maqaan ati filatte jira maal jedhamta ka ati filatte jechuudha. Keessattuu kun ka fayyadamnuun fakkeenya ijoollee shahaadaa qabatan karaa islaamaa dhufe yookaan karaa kiristaanaa deeman maqaa yogguu jijjiiratan yogguu isaan gaafan do you have a name you prefer? Yogguu jennuun maqaan ati filatte jira maqaa ati filatte qabdaa jechuudha. Akkasuma keessattuu islaaminaa irratti argina ijoollee yogguu shahaadaa qabatan mee maqaan ati jaallattu ka ati filatte jira jennee yogguu gaafan karaa kanaan jechuudha. Do you have a name you prefer? Maqaan ati filatte yookaan ati jaallatte jira qabdaa jechuudha.
Inni itti aanu could you tell me your name? Kunillee baay'ee kabaja qabaa jechuudha. Could you tell me your name? Kabaja guddaa qabaa jechuudha. Kunillee formaalidha. Kan biraallee yogguu barbaadan may I have your name? Maqaan kee eenyu jedhu eenyu jedhamtaa. Kun hunduu maqaa gaafachuudhaaf itti fayyadamna ammaa kana. Deebii noo akkami deebii kennina yaalaallu. Deebii irratti responses jechuun deebii jechuun. Fakkeenyaaf namni tokko what is your name jedhee yogguu si gaafate my name is Ali, my name is Seenaa, my name is Caaltuu at the best. Akkasitti ibsinaa jechuudha. Iddoo daashii kana iddoo duwwaa kana maqaa keessan itti guutuu jechuudha. Yoo namni wayii what is your name kun siin jedhee my name is Ali, my name is Abdi, my name is Khalid, my name is Fatuma maqaa keessan iddoo kana galchitu. Namni wayii could you tell me your name please yogguu siin jedhee I am Abdi, I am Khadija, I am Seenaa, I am Caaltuu jettanii deebisuu dandeessu jechuun. What is your name please? Kunillee isumaa my name is jettee the best I am jettanii. I go by ka jedhu kun yoomiif ta'a? What name do you go by? Fakkeenyaaf what name do you go by? Maqaa kamiin beekamtaa? Maqaan moggoo keetii ka moggaafattee maalidha? Maqaa caalatti warri si baase yookaan waraqaa eenyummaarra jiru caalaa hawaasni siin beeku maalidha jechuudha. Fakkeenyaaf what name do you go by ka jedhu kanaaf I go by Aslii jedha. Fakkeenyaaf amma Asliin I go by Aslii. Asliidhaan beekamaa, asliidhaan waamamaa. Beekumtiin kiyya baay'een asliidhaan like asliidha jechuudha. Kanaafuu I go by Aslii, I go by Abdii, I go by Mubaarak, I go by whatever. Maqaadhuma keessan iddoo duwwaa kanatti galchitu jechuudha. Kan biraa immoo I would like to know your name ka jedhu kanaaf I am called an Ibalu jedhama. Ibalu naan jedhanii jechuudha. I am called Ibalu. Fakkeenyaaf I'm called Abdi, I'm called Ali, I'm called Caalii maqaa keessan itti galchitu. Inni itti aanu I'm known as, I am known as an kana maqaa kanaan beekama jechuudha. Fakkeenyaaf biyyuma keessan keessattuu yookaan baadiyyaa naannoo keessanitti namni tokko maqaa isaa oriijinaalaan hin beekamu. Wanna biraatiin beeka. Naannoo keenyatti namni strong jedhamu wayii jira. Maqaan isaa strong miti. Garuu hawaasni guutuun strong hin beeka. So inni maal jedhaa? I am known as a strong jedhee maqaa ofii kan ibsataa jechuudha. Fakkeenyaaf what name do you go by ka jedhu kanarratti inni illee ta'a I am known as a strong. Maqaa hawaasni ittiin si beeku sana maqaa keessanii caalaa jechuudha. It is jechuun it is Abdi. Ana Abdiidha jechuudha. This is Abdi. Keessattuu this is Abdi ka jennuun bilbilaa yogguu ta'e fakkeenyaaf this yogguu siin jedhe bilbilaa namni bilbilaa yogguu haasaa waliin jiraatte this is Abdi jettee deebistaa jechuudha. Kun Abdiidha. Ana Abdiidha jechuudha karaa biraatiin. This is Abdi bilbilaan keessattuyyuu this is jennee dubbanna. This is Abdi. This is Ali. This is Caaltuu. This is Hanaan. Okay. Kan biraa please call me Abdi. Call me Ali. Ali jedhii na waami jechuudha. Ali jedhii na waami. Abdii jedhii na waami. Please call me Fatuma. Fatuma jedhii na waami. Please call me Khadija. Khadija jedhii na waami. Please call me Seenaa. Seenaa jedhii na waami. Yogguu jennu jechuudha maqaa itti galchan. I prefer to be called. Aniin akka Ibalu jedhamee waamamuun filadhee jira jechuudha. I prefer to be called. Fakkeenyaaf iddoo kanatti do you have a name you prefer yogguu siin jedhan maqaan ati filatte wayii ka ati jaallattee filatte jira qabda yogguu siin jedhan yes I prefer to be Aisha. Aisha akka jedhamu barbaada. Aisha naan jedha na waamaa jechuudha. Kanaafuu I prefer to be called Ali, to be Khalid, to be Asli maqaa keessan asitti galchitu jechuudha. Isa kamiif do you have a name you prefer ka jedhu kanaaf maqaa filatte qabdaa maqaa ofii jaallatte qabdaa yogguu jedhanis gaafatan yes I prefer nin filadhaa to be called jedhamu Aisha. Aisha akkanaan jedhan hin barbaada jechuudha maqaa yogguu ibsitan. Formaalii fi informaaliidhaan barannee jira jechuudha. Sagantaan keenyarraa kanumaan goolabna. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti subscribe gochuun peejii keenya hordofuun keessan akkaadaamii miseensa ta'a. Bye bye. See you then.